of eeggannoo cimaatii nama barbaachisa yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Obboleettiin abbaa manaa obboleettii ishee irraa fudhattee garagaltee haadha ishee tumte jechuudha karaa gubbaatti. Irra deemte jechuudha. Dhaloonni yeroo ammaa ija hin qabu. Baay'ee ulfaataa ta'e jechuudha. Kanaaf obboleettii ishee amantee waliin jiraachuudhaaf yeroo itti nama shakkisiisu keessa jirra jechuudha. Ashama harka fuunee jala jirtu bakka jirtutti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo birootti yoo walitti deebinu dhugaa viidiyoo baay'een ajaa'iba jechuudha. Baay'ee tokko tiktookarri miidiyaa garaagaraa irra viidiyoo deemaa jirudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa dhaloonni yeroo ammaa garam akka deemaa jiru dhugaa baay'ee takka nama gaddisiisa jechuudha. Ani hunda caalayyuu mucayyoon kun abbaa manaa obboleettii ishee yookiin obboleettii ishee waliin awaggatu osoo hin taane deebistee haadha rukutuutu baay'ee tokko na gaddisiisa jechuudha. Biyaansi haati kun dahullee baattu mucayyoo kana guddisteetii jirti yookiin haadha isheeti jechuudha. Dahus baattu. Deebitee garuu haadha kana rukutte jechuudha. Ani dubartoonnis dhiironnis garam akka deemaa jiran bicha baay'ee tokko giraa nama tagaabba jechuudha. Amma kun fuudhee maqaadhaa fuudhee ganaa mushurrinnatiyyuu hin fidnee jette haati jechuudha. Inni garuu ishee haadha bira jirti ishee dhiisitu tana waliin obboleettii waliin jechuudha. Baay'ee takka garaa nama nyaata bar baay'ee takka nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf. Ani namni maal ta'aa jiran jedhe bar kanas yoo argeen qammasuu barbaadan sanis yoo argeen qammasuu barbaadan bira darbuu hin barbaadan jechuudha. Tasumaayyuu ta'e tana. Akkamitti jiraataman jedhe bar jireenya yaaddessaa jirti nagaa garuma fuulduraatiyyuu jireenya jenne gaafa eegallu jechuudha. Manatti hiinamoo maal gochuu dandeenya jedhe baramee akkam goonamee jechuudha nama dhibaa bara. Gira nama qabbaa. Nuti nama jenne mana keessatti nu hidhamuu hin danda'u. Horii miti. Gadi lakkisne yoo ta'e mootummaa akkana ta'a jechuudha. Kanaaf nuti furmaanni keenya maalidha? Ana furmaatuma ofummaa keenyaa furmaata dhabaan jira jechuudha. Maal akka goonu? Silaa kan arginu hundi namni tokkichi amanamaan jiru yookiin ishee yookiin isa yookiin ishee yookiin isaa jechuudha. Sijjaamar immoo wanta kana kan gochaa jiranii yeroo baay'ee dubartittii kana irraallee akkuma isheen dubbatte namoonni hedduun akkas akka ta'anidha kan irraa hubachaa jiru. Maaliif gaafa nama sanirraa shakkii qabaatanii nama san namoonni dadhabanii deebi'anii warroota miidiyaa kanaa bilbilanii akka isaan waan akkana kana raawwatanidha. Hundi tasa karaa irratti eeggameetu waan gocha akkanaa kun irratti raawwatamu natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaafis natti fakkaata yeroo baay'ee jechuudha. Ta'eeyyummootu namni hangam akka waliif hin amanamne kan mul'isaati jechuudha. Namni obboleettii ishee irraa abbaa manaa fudhattee barama akka salphaatti ilaaltan barisin. Akka salphaatti jechuudha. Achirra dabartee immoo haadha kanaan deebii walitti deddeebisu. Ati yeroo wacaatii keetii akkas turte ati akkasii haatottuun ilmoo namantu waan akkasii jechuudha. Hojii gaarii akka waan hojjettee isheetti fakkaate baramu. Ani dana garuu dhiirrillee baay'een jiru barbara kana keessaa baay'ee garaa nama nyaata. Xoorinnatiin erga gara biyya keenya keessa galee warroonni dhiiraa gara xoorinnati deemu. Kan achirraa hafanillee bakka adabatanii hin taa'anii baay'ee rakkoo taatee jirti jireenyi bara kana keessa jechuudha. Jireenyi waddaduu bichaa miti jechuudha. Dhiironni illee waan waddadan nutti fakkaata jechuudha. Kanaaf dubartiin dabilii dhiira qabattu yeroo baay'ee jechuudha. Har'a ofii isheetii miitee taatee miitee jechuun bara obboleettii isheeti jechuudha. Innis isheedhaaf obboleessa silaa jechuudha. Ishiin har'a garuu jara garagalte. Akkamitti akka keessa isheedha fayyame. Nama ajaa'iba jechuudha. Sanuu obboleettii ishee nama waliin nyaattee dhugdi. Mana tokko keessa waliin jiraatti. Deebitee isarra dabartee haadha kana tumuun ishee haadha kana rukutuun ishee baay'ee takka nama gaddisiisa jechuudha. Kan hunda faxaaxaa ayinaa waxaa taate shamarri yeroo ammaa jechuudha. Baay'ee gara nama nyaata. Ani baay'een gadde akka nama tokkootti jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf haadha miidiyaa irratti bahee ni agarra. Garuu
duuban kan hojiin akkanaa irratti raawwatamee bultii isaanii badus namoota hedduutu jiraata. Kanaaf amma bor eenyutu eenyu amanee waliin taa'an jedhee baran. Eenyutu eenyu amanee waliin taa'a. Bakka furmaanni nuti qabnu yoo ta'e jechuudha yoo ta'e furmaanni nuti qabnu jechuudha. Amma dubbanni dadhabne wanta hundaayyuu wal dubbadhee dadhabe jechuudha. Amma booda furmaata bichaadha wanta nu barbaachisu jechuudha. Kanaaf abbaa manaa keessan jechuudha bilbila akka hin qabanne taasisuu bakka kanaadha furmaanni jechuudha. Bilbila akka hin qabanne taasisuu bicha. Kana yoo ta'e kana kan namatti fidaa jiru bilbila jechuudha. Mana keessa taa'ee ishee tajaajila gadi bahee yoo gadi bahee ishee argata jechuudha. Siif dantaan qabu bara mana keessatti haadha mana sadii dantaan qabu. Maaliif kan alaa hin jirte qaba. Kan dura fuudhes baadhitti bareeddetu sin jaaladha, siif du'e, siif gaggebe, si malee nyaanni gadi naa hin bu'u jedhee waa hedduu jedheeni itti fakkeessee lukarra ishee kufee kadhatee jechuudha. Waa meeqa isheedhaan jedhe itti fakkeesse dhiirota meeqa harkaa ishee buusee jechuudha. Jamar dubartiin takka jechuudha osoo gara gaalaan seenuun dura dhiirota hedduu ishee barbaada. Dhiirota hedduu jechuudha. Gin dhumarratti immoo tokkicha kan isheen heerumte jechuudha. Akkas godhee harkaa baasa jechuudha. Dhiirota hedduu harkaa. Afaan isaa damma dibatee. Gaafa manaan gahee inni garuu isheetitti jijjiirama ta'eefi bifni alarratti argu sun mana keessa gaafa isheen keessa jalaa bada ta'eefi naa biraatti fakkaate ta'eefi dogongoree isheen mana keessa jirtu tuni alatti na hafte jedhee yaada ta'e namaan galu jechuudha. Nama dhiba jechuudha namaan galu. Kanaafi gaafa fuudhee yookiin isheen sitti heerumte jettee xiqqooshitu ture inni gadi bahee ala kan biraa barbaadu eegalee jira jechuudha. Isheen mana keessa teessisee dagate bara ishee yaada malaqaadhaaf mana keessa jirti nyaatan qopheessitii fi hin galaa hin dhugaa harraafaa ishee dagatee jira jechuudha. Jiraachuun ishee mana keessa jirtu isaaf homaa miti inni irraanfateera jechuudha. Kanaafiyyuu inni kan alaa san leellisa bakka. Kan mana keessaa meeshaa taateefte kaa bakka maal goote eessa dhaqxee fuudhee jira. Innaa malli ittiin jiraannu bichaan nama dhiba jechuudha. Bilbila hin bitinaaf eesteessanii jaalalli keessanii fida jechuudha. Hin bitinaaf akkana jettanii birrii keessan baasanii bilbila hin bitinaaf. Inni isiniin osoo hin taane dubartii biroo hin jiran jira jechuudha. Kan biroo haasofsiise jechuudha. Kan biroo waliin yeroo isaa dabarsa jechuudha. Har'a bakka 10tti bilbilli dhiyaata wanti hundeetti ture bakka 10tti shamarran 10 waliin haasa'a. Boru gaafa isa waliin illee jireenya eegalti. Jireenyi inni amala itti bare kun inni jechuudha. Kanaafuu bilbila yoo bittanii jiraata irraa deeffadha bilbila keessa. Kanumaadha furmaanni isiniin jiru jechuudha. Bittanii kennitaniif yoo jiraata bilbila keessan irraa deeffadha. Maal goona yoo waan biraa rakkanne bara. Akkam taanaan jedhe bara. Yoo obboleettiin abbaa manaa obboleessaa irraa fudhachuu obboleettii ishee irraa fudhachuu. Dubartoonnis rakkoodha bara amma kamiif dubbannee kamiin dhiisnan jedhe bara. Maqaan dubartootatillee sababa maqaa dubartoota tokkooti shamarran akkasiin jedhame jechuudha. Har'a obboleettii shakkuu keessa galteerti bakka bara warri viidiyoo kana ilaalu obboleettiin akka obboleettii shakkitu taasise jechuudha. Hin amantu amma booda obboleettii ishee amantu jechuudha. Maaliif jennaan abbaa manaa ishee irraa fudhatti qaba. Inna furmaanni biraan jiru kana malee bilbiluma keessan irraa fudhachuudha. Gaafa biyya galtanis bilbila akka hin qabanne taasisuu bakka. Kanaan alatti wanti biraan jiru jechuudha. Yoo bilbila fayyadame inni kan biroo waliin tajaajiluu hin dhiisu suuraa isheerraa fuudhuu hin dhiisu. Irrakkanne bara kana irrakkanne bara. Duraanii yeroo wayii dhukkuba koronaa uummanni sodaachaa ture jechuudha. Uummanni keenya walumaa galatti biyyoota hunda keessattuyyuu dhukkuba koronaa baay'ee sodaachaa of eeggachaa ture jechuudha. Dhiironni bara kanaatii fi dubartoonni tokko koronaa caalanii turan jechuudha. Maaliif karaan ittiin isaan eegan hin jiru.
hin jiru jechuudha. Nan hidha yoo jette hin hidhamu. Mee maal gochuutu danda'aman jedhe bara. Amma yeroo koronaa sanii maaskii uffatanii waan garaagaraatiin of eegan jechuudha. Isaan akkamitti eeganiin jedhe bara. Lukkuu miti luka cabsanii mana keessatti hin hidhan. Luktis cabee maal faayidaa qabaa miti. Mana keessatti dhabee maal fayyada. Baay'ee rakkannee jirra. Baay'ee rakkannee jirra jechuudha. Har'a osoo gara mashurrinnatii ishee hin fixini inni obboleettii ishee waliin bashannanaa jechuudha. Zanaaf haa taa'edha jechuudha. Isheen garuu dhukkubsatteerti bara. Yoo nagar waa meeqa jedhee akka ishee fuudhe. Waa meeqa jedhee akka ishee itti fakkeessee ishee jaalatee ishee kana fuudhe jechuudha. Faashinii ta'ee jira bara bakka jaalalli bara kanaa faashinii ta'ee jira jechuudha. Faashinii yeroo wayiin dhufa yeroodhaan booda maal ta'a hin geeddarama jechuudha. Gaafa faashinii sun yeroon faashinii sana irra darbe nama jibbisiisaa jechuudha. Kanaafuu faashinii dhufe san yookiin faashinii biroo wanta biroo bitatanamni jechuudha. Kanaafuu dubartoonni fi dhiironni akka faashiniitti wal ilaaluu eegalanii jiran jechuudha. Maali furmaanni keenya maaluma goonin jedhe bardhaama. Akkam taana akkamitti eegna. Waliin deemnee hin dandeenyu. Bilbila nutti kennee yoo jenneen bilbila isaa eeyyamamaa miti. Baay'ee rakkannee jira jechuudha. Na ani kanas hin jedhu irra deddeebi'ee yoo jiraate bilbila akka hin qabanne taasisu. Yoo inni qabatee illee argitan abbaan manaa keessan jechuudha. Bilbila isaa yookiin bishaan daffaatti jalaa gatu yookiin jalaa cabsu. Yeroo hunda inni bitee haa dhufu ati jalaa cabsi. Yeroo hunda inni bitee haa dhufu ati jalaa cabsi. Kana ammoo kan godhu jibbiinsa osoo ta'ee sun ta'e jaalalaan jechuudha. Jaalalaan akka nama lukkate sadii qogootii waan garaagaraatiin bilbila isaa karaa ittiin jalaa daaraa gootu bicha mala jechuudha. Kan hin taane yoo ta'e ati jireenya keessee murteeffachuu hin dandeessu yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Amma jireenyi waddateera yeroo lama sadii yoo bilbila harkaa cabsite jechuudha. Innuyyuu irra deebi'ee bilbila irra deddeebi'ee bituu ni dadhabanii rakkata jechuudha. Kan biyya keessa jirtu jala yoo ta'e. Salachaafee dhiisa jechuudha gaafa sana. Gaafa bilbilli isaa jalaa cabe dubartiin biroo alarraa hin argattu jechuudha. Kanaaf adabatee ta'a. Furmaanni bilbila yoo cabsitee fi bilbila yoo cabsite bichaadha. Yookiin bishaatti jalaa gatu bakka bichaa baqa tooftaa bilbila isaa jalaa ittiin cabsitu bichaa barbaadu jechuudha. Maaliif iccitii guddaan kan jiru bilbila keessaa qaba. Bilbila keessaa bara. Osoo Nokiyaa fayyadamu ta'ellee hanga tokko furmaata qabna. Maaliif Nokiyaa irratti suuraa walii erguun, viidiyoo walii erguun waan akkasii sun hin jiru jechuudha. Dirqama bilbilee fi ishee haasofsiisuu qofaadha. Yoo danda'ameef jechuudha. Kanaaf baay'ee takkan gaddee ofii kiyyaafuu baay'een sodaachaa jira.